Ijoollee teenyaas, dhalaa keenyaas, miidha teenyaas, ulamaan gurguddaan keessaa bahu. جمال نور الإيمان من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لقيته والفتاوى والذي وجود بينه والذي وجود بينه والكتاب يجي إنما يتذكر أولو الألباب. والرأي كبور بكم تكبوا كل فمجد وربكم تكبوا كل فمجد. ربي نظام بخنين كبا نبي نظام بخنون كبا فهموا لمن ربي بي وربي بكمون بهوس ربي جيه كل فمان خنبي يتي نبي يمان كل فمان خنبي جا واجب الرأو والانتين وجهني اللي سباسون والانتين مالي قرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا كيسن ولانتين كيسن نما قرآن برتي برسي سوجي صحابان تكو بقدر كما تقولتم كاي وني بقدر नहीं दे. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا كيسن nama Qur'aana barsiise baratu ni barsiisa qaamni ni barata kan ni barsiise ni barsiisa nama santu caalaadha jedhe. هذا ليس صلاة السلام بلغوا عني ولو آية نرى بيساية كلها تهوي نمنا قل هو الله أحد بيقولن نرى بيسارا غلطه بيهك تنابو الإسلام أبلوها بلتون قبو تلان كينياس جلت كينياس سمرن كينياس درقوون كينياس هاوان كينياس أبوتي منا كينياس نما يورا برنوني كبار آجي أكره بجامعتي والتعلم والعلم من الماضي الله. سيدي جوليتي كسودك جرا جوليتي كشو ثلاثة مسدي أمودي أمودي أجرا كبيرا كبير ساتي أمر البيخان كنيا أوبكري إني نابا نبي إرقم وتمتب بيخاتي بيخا أوليتي. Kanaafuu wani namni guddatuun wani namchi beekamuun barnootaan jechuudha. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شفت آيات الرب يخن اقرأ تبينا اقرأ بالذي اقرأ اقرأ وانقرأ كباقرأ بسم ربك مقارب بيتين وكواقرأتو مقارب بيتين بيتين الذي علم الخط بالقلم. ربين بوتان قدان خبرو اسم برسيس قلماني ونبلو بيرداني حتى مدلن سقلي والبرسيس نمني مالين كبتاوي قلما والبرسيس ودي وان بيو رافو وميجو. Kanaafuu wanni keessatti namni horii baasu ilmoo isaatiif horii baasu wanni barnoota olii hafteen jirtu jechuudha. Gaaf tokko namtiin horii baasuu fedhe ormarraa miskiinni dhufe maal qare yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum alladhii khalaqakum يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا رب لقوم شرب يهودان تاني دوبا ولتنظر نفس ما قدمت لغد جيد
lubbuun teessan gataalaaltuyi waan baruu faayidaa isaaf qabu gataalaaltuyi jechuudha. Ka'ee duba namni tokko gaana binaata kana qaree maallaqa fide harkisa akkan akka dadhabu laal yookaan inni baase boodaa namni hedduun baasan. Hogaasan duuba man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhaa ilma jedhee yookiin beekama. Namni karaa gaarii ormaa godhee karaan gaarii san kasaatii achirraa qabee amma guyyaa qiyaamaatti kasaatii jechuudha. Duuba wanni kan irratti waliin baasuun akkaan barbaadamu. Duuba ولتنظر نفس ما قدم لغد ولتنظر نفس ما قدم لغد ميغا دلاله. السلام عليكم. سغالي سوتا واشيني جوقالي دا دغيفتا جبرانا تشيني وني دوزب جولة ترتي مالك خا جولة تنقيسنا خا اجي مالك في شباب جوفي توسه واشيني جوقاما قلبي چلچا دغيفتا سغالي نود فجراستي انده فتني أمودي دبتني شيخ قام قلبنا دغيفنا. ولتنظر نفس ما قدم لغد لبوم ميغدالا لا توي يادا يا توي ما قدم لغد وامبلو دبرسيدي ميغدالا توي يوغاسن نمدكو كيسا مالك آخر كيسا كرانتي أبو ننديني فيدي isa booda gaafalqiin dayyeecha kenneechu hamaalaqaatiis hawucuutiis ka midhaaniitiis hoggaasan duba jee man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhaa wa ajru man amila yawmil qiyaamati. Namni karaa gaariitu karaa godhee namni karaa gaariitu karaa godhee karaan san waafi kasaatii achirraa qabnee hamma guyyaa qiyaamaatti. Wanni ilmoo barsiisu jecha baasan irra wanni irraa ooliin jirtu. Yooma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi jedha Rabbi. Guyyaan san yooma yafiru lmar'u min akhiihi guyyaa namicha obboleessa irraa dheessu haadha manaa irraa dheessu abbaa irraa dheessu ilmoo ofii irraa dheessu. Haadha abbaa saqasaan guutuu dhabanii obboleessa illee haqasaa guutuu dhabanii haadha manaa illee haqasii guutuu dhabanii guyyaa namni haqaan abbaatiis nu qaba jedhanii dheessu guyyaa ilmi kiyyaas nama barbaadan dheessanii ilmummaa ofii kadhalan kun. Maaliif ilmoo maaliif dheessa? Wanni haqa irraa qabu ilmoon abbaan sadarkaa duraatii barsiisuudha. Guyyaa inni hin bare ama torbatti hammi hedduu hin baraa. Kanaaf nabiin ama torbarraa eegalee guyyaa sanirraa waan fuulduratti isa qabu waan fuulduratti isa qabu waan fuulduratti isa irratti haraamii waa barsiisu saddeeta qabu. Arkaan islaamummaadhaa shanan arkaan imaanaa jahan adoo inni xiqqaadhaa hamata jahaa hama torbaa barsiisu. Kuni balloonni ijoollee kadhadhaa sanii akka nama simirtoo jiituu irratti gatee baratee ta'e. Amma abbaa fi hoggaanii fi ilmi dhiyaate guutaa biratti ati maalii fi na wallaataa jedhan guutaan gurbaa kana.
Ana abbaan kiyya waan na barsiisin qabu. Akkaan itti jiraadhu malee waan na barsiisin qabu. Akka itti jiraadhu malee duniyaa keetti dalagadhee ammaas barnoota duniyaatii baradhee akka itti guddadhu malee ati ni jirtaa'u nan barsiifnee jaan jechuudha. Abbaan ka'ee dheessaa dheessee dirree bal'oo san keessa qabanii fidan jechuudha. An barsiisee jaa nan barsiifne amuruma. Nan barsiifnee ragaadha. Namaan ragaa dhufa kan barsiisin. Dachii ragaa bakka barsiisin. Anarran ka'ee baluu jaan ragaa qaama kiyyarraa malee. Yokaasan harki dubbatan barsiifne jedhee miidhagaa rabbaa. Yokaasan egaa gurbaa kanaan mirga dabrii rabbiin jeeni abbaan bitaa dabri jaanii takka dhalaa dubbisa mirga namni hoggaa fi qabee kutee barsiisuu kan beeke ta'uu maallaqa baasee jiruu takka jidaachiisee hanga jiruudhaa bakka beekumsaa geessifattuutaa geessee firraa barsiifnaan fidhe. Kaniifuu wanni abbaarra jiru ilmoorraa wanni abbaarra jiru guyyaa inni beekerraa dandee barsiisuu dadhabuu bakka barnootaa geessuudha. Kullukum raa'in wa kullu mas'uulun rayyati. Wal imaamu raa'in wa mas'uulun rayyati. والرجل راعٍ في آل بيته مسؤول رعيته والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤول عن رعيتها. قام نمي جتلو موتي قباتي بيربي رموتي قد خنرا قافة موتاي. إلى إسلامته باتا لا قافتي. ختيانوس أدوكجو أبا منا وام منا ساقي سجدورا قافة مالي. maaliif barsiifne dura islaamummaa imaana salaanninis akkas laatamu jira soomanninis akkasii hajjiin akkasii zakaanis akkasii waan waajibaatufaa waan haraam hattaa bitiin gura keeyyatillee hattaa dhaala keeyyatillee hattaa fuudha keeyyatillee barsiisuun adoo inni xiqqaadhaatii waa takka illee adoo barsiifne amma barnoonni keenya adoo mucaan xiqqaadhaa gataasee nuyi barnoonni ammayyaatiis wajji gataa barnoonni ammayyaatiis boodaanaa baratuyi nuutumma naannawa gartee mutalkaanaa jira waan isaan baratu jiran ajaa'iba jetta wanni diin islaamummaadhaa mootummaan qabne kana guddatuun barnoota nuti immoo kan mootummaa qabnu akkamitiin keenya faca'uu dhabaa kiristaanni islaama kiristaana ta'u kan agarree maatu tanaan dhufee wallaalaa dhufe jedhanii ijoollee barsiisuu jiran jechuudha guddaa sun jedhamu amma waan jabduu dogommee jabduu jira jechuudha. Kanaafuu barsiisuun keenya ilmaan keenya barsiisuun keenya har'arraayis gaafii irraa bahuu borummaallee gaafii irraa bahuudha. Ammas gorsaan kennaafi warroota barsiisuu gorsaan kennaafi fannoonni tartiiba qabaa. Jalaa deemaa harkaan islaamummaarraa harkaan imaanaarraa waan bu'uura galtee salaataarraa bu'uura jechuun shartii afaan arabaatti harkaan jedhu tuqaadhaa waan balleessuus barsiisuu durwaa sadeen kana jechuudha. Salaayii nama salaatu kammoo galtee hin beeknee fayyaan ta'u jechuudha. Namicha tokko horiitu Yoggaa kaan nabi hojii salaataa arree kan ana bifaan salaatan boodaan dhufe
Yookaan dhufee nabira salaamatee salaatee nabira salaamatee yookaan duuba salaamtaa irra deebisheeti ati hin salaannee salaatii jechuudha. Ni salaate ammaas nabira salaamatee alayhi salaatu wasalaam ati hin salaannee salaatii jechuudha. Deebi'eeti ammaas salaatee nabira salaamatee hin salaannee salaatii jechuudha. Wanti akkana godhu yookaan salaatuu deemsammaan baratanii takka yookaan nabiin jeesmaan baratanii sanduuqa nabiin barsiisee yookaan salaata akkaatu dura qaarattee utuu godhattee qibla garagaltee Allah akbar jettee faatihaa qaraatee rukuu gootee keessa turtee uddiibtee keessa turtee jee waan harkaana salaataa barsiise. Adoo silaa wallaalli kan namaaf filatamuu godhamu taate namicha sanii. Namni gaafasii barsiisaan na jokobaa jira. Bakka itti baratu hin qabu. Kanaaf laal biyya keenya amma barsiisaan hedduudha. Ka baratuutu jalaa dhabamee dhalaan keenyaas, jittiteenyaas, shamarraniis, dargaggeeyyiinis baratanii baadaa keessan akka fayyaa taatu gootanii waan takka illee barnoota malee hin taatu barnoota keetiin maal barakaa jira ibsaan isaa hoggaa guutame rabbii isaa kadhataa barakaa cufaatu kan jiraa fi ilmiin caattu waa cufaati akka ayata quraanaa kajammadheen sanitti wani beeku wani beenu kitaawu karma nama beeku golfamaayi rabbiinti wani sheeytaanii kaan jibbu addunyaa kanatti barnoota wani gaafa kaan aadamiin sibiiluu didee diinanu deebi barnoota duba malaayikaan nama irra caaluu hin qabdu hin jiru orma ganaa ol gadu taa'u yeroo gallaggaasuu taa'u dachee kan gootaa jennaan waan isin beekneen hin beekansaa kan jee barsiise jaadam waan dachii ta'an ta'e maqaa mukaatiin maqaa namaatiin dhufaa ulubaa kan afaan qabachiisu afaan amma addunyaa irratti butuutunuu ka aadam gaafa san dubbate laa yogaa ka'ee barsiisu Malaikaan sujuudaa ta'eef aadamiif gaafunuu simbatiisaa ta'e akka qiblaanni ta'e ibliidii duuba akkamiin irra caala jedhe ani ibiddarraa uume ibiddi waaniif kana orofarraa uume kana orofni jee teetti iblis ibiddarraa darbam jannatarraa darbamne kanaafuu wanni kaan iblis jibbu sheeyxaani kaan jibbu barnoote wal qaban jechuudha sheeyxaanii namichi tokko akkaan ibaadaa godha salaata soomana zikriidhaa gaarraa gochu ammoo beekumsa guddaa hin qabu deebisii hin qabu tokko barnoota qabaa deebisii qabaa Apa jadi jaga? Assalamualaikum. Sagalee moggaa irraa jallisiisa. Sagalee usa waan jeeni juu dhaggeeffadha. Qoreenis ijoolleen bakka ijoolleen irraa haasawatan ta'uu jallisiisa. Yoggaa san duuba namicha kana jallisna jedhaniiti shayaadiinni itti martifatee jechuudha ibaadaa godhu kan mootichi guddaan sheexaanii iblis maal jee adawwiin keenya diinni keenya kunoo kanaa jee kanwanii dalagatee ulma waa'ee mu kana jee mee gaafadhaa jee san ka ibaadaa irraa garan gallisani duuba goitaan guddaan ni dandeeyaa gaafadhaa jee gaala maanni ulaa gartee ilmee keessaan ni seensaa mee gaafadhaadhaa jee
awaan beekuu jenne kophee camma tuubbaan barbaadamaa kan gaafatan gaara baamtaa jeen gaara jeen gaarran gurguddaa kana qaawwan ilmee keessaan seenetuun eendiyaa jeen boo kana kuroobii ni keenya yoo jalliftan kanatti namarti badhaa jeen jechuudha. Kanaafuu bal'ooti isaan waa cufa dura isaan waa cura duba isaan waa leewu caalaa ilmaan keenya yoo barnoota isaanii horiis baafnee waallee baafnee birraa bakka itti godhu baanne irraa gaafatamoo teenyaan malakkatoo isin milkata isin godhee duba sagantaan tana malee hedduu jira. Kanaafuu jabaatanii ijoollee akka barnootatti ooftan horii baaftanii namoota barsiisuu akka gammachiiftan jechuudha. Barnoota baaftanii tiyyaan takka isinii namee tabbaa qiyyaa nama tokko irraa hin dur barachuu ture ganduma keenya galakaaniini isa santu duuba beesaa kute ni rakkadhee waggoonni deebisan. Nama sheeka tokko bira geessi jimaa fuudhee abbaan keenya haqaataa jimaa keetti maallaqa dur qarchii haye. Amma namichi ugaanii fi banatu gamma jimaa qaaraa ugaa banatu qarcha keessaa akkam jire maallaqa bishaan isa keessaa ugaa. Achumaan itti muratee akkasii. Barnoonni maallaqaan bitamaa akkasitti beekaa kanaa isin gortee maallaqaan bitamaa barnoonni maallaqaan bitamaa yoo namoonni barsiisuu gammadee yoo barnoonni balleessu wanni barsiisuu kun gammadan akkasumas seenti yoo isaan ammoo gammachuu baatan qalbiin jiraachuu baatan ijoolleen keenya bartuu. Jabaan simbira tuulaa simbira maallaqa haa tuulu. Amiin. Simbira maallaqa haa tuulu. Amiin. Simbira qabeenya haa tuulu. Amiin. Yaadallee isin tokko sanaa godhu. Amiin. Tuula waan fedheerraa isinii tuula isinii haa tuulu. Amiin. Fedhu biyyee tana zigee godhaa. Fedhu biyyee tana faaya godhaa. Amiin. Isinii haa godhu simbira haa tuulu. Amiin. Maallaqa tuulaadha. Amiin. Warra barsiisuu gammachiisaadha. Amiin. Warra barsiisuu gammachiisaadha. Amiin. Yoo namni barsiisuu gammade ijoolleen ni barti. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabbana. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ijoollee teenya taphatu haa godhu. Amiin. Deemtu haa godhu. Amiin. Ulamaan gurguddaan keessaa bu'u ijoollee teenya. Amiin. Dhalaa keenyaas. Amiin. Dhiira teenyaas. Amiin. Ulamaan gurguddaan keessaa bu'u. Amiin. Wanni irraa ajaa'iban. Barnoota irraa ajaa'iban. Amiin. Isaan waa baasu. Amiin. Isaan waa baasu. Amiin. Alhamdulillah rabbil alamin subhana Alhamdulillah Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah Rabbil alamin. Ya Aziz ya Karim ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tula tu Jalma Nurul Iman Tula